Aragami. Aragau kami. Aragau. Indabra. Dukana baay'ee tunurra dabre. Kunillee indabra. Seenaa haa ta'u. Kanaaf lubbuu rabbi harkaa qabu jedhee wanni an quudhamu wanni an sodaatu qasatoon eessitee buree yoo seente boolla wakkallee fi awwaalbii keessaa lubbuu kee yoo seente hin baataachillee dhugaa dubbatuu jecha kabaja kanaaf ati gootan hayyoota baay'ee finfinneerraa dhufe hayyoota baay'ee asirraa dhufe kabiyyooma wajji qabnu kanamooma wajji qabnu kasabummaa wajji qabnu kanaaf eegana argitanii namni illeen bolokeetta fi bishaan illee nuufi taatanuma hedduu kanaaf anillee har'a yoo du'e qophiidha shakkiin qabu hin shakkina yoo du'e dhugaaf du'e duubatti hin qusan kanaaf har'a obbo Abdul Jabbaarin ajjeesuun hawaasa Oromoo ajjeesu hawaasa dhugaan isaa gale hawaasa dubbii hubatu xiinxallee gallaale karakkatee afaan lugaamame hidhaa jirra mataan keenya hidha miilli keenya hidha kalee yoo dhiiga dhangalaafne yoo lafee itti cabne bakka tana asiin geenyu hawaasa keenya obboleewwan teennan nu dura eeganaa jira yoo jennu yoo har'a itti akka itti du'aa keenya awwaalan nu dhabnu ajjeesuun sin dhibin Abdul Jabbaarin awwaalatuu hin dandeenye gaaf durallee obboleessa keenya haa jaaru awwaalata dadhabne kanaaf Jawhar Baqqalaan faan hidhamtoonni siyaasa Oromoo warri eeganaa dhugaa hidhaman silaa asitti argamutu irra ture galanni keenya akkanan turre galanni keenya rakkoo kana rabbi nurraa haa kaasu rakkoo kana rabbi nurraa haa kaasu dhugaa awwaalamte abbaan dhugaa rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu kanaaf walquba haa qabaannu qaaman qalbiin humnaan amma obboleessi keenya nu mara eeganaa yatiima godhe yatiima jechaan ijoollee abbaan qabne ka ufii uf tajaajiluun gahin jecha yatiimummaan nurraa du'e qaama gurbaa kana ajjeese rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu waan dhugaa eeganaa hawaasa kanaa nama kanaa rabbi haa baasu rabbi haa baasu kanaaf tasgabbaayaa namni amma obbo Maammoo Gadaa asirani namni tokko hawaasa keenya wajjin jirurraa as bayanii asitti haasawa haa godhani haasawa barbaanna lubbuu goda keessan hin dheessina nama amma lubbuu nutti fuudhe rabbuu lubbuu itti fuudhaa jira inshallah mindaan nama gaarii maleen taane jira mindaan nama badallee akkasuma jedhu nama nu balleesse rabbi haa balleessu nama biyya balleesse rabbi haa balleessu namni dhiiga qulqulluu jiise dhiiga isaa rabbi haa jiisu dhiiga isaa rabbi haa jiisu nama eegana argitanii dhiiga ilmaan dhugaatiin haqaatiin eeganaa deebi'ee nu nyaate rabbi isa haa dhawu rabbi isa haa dhawu kanaaf akkuma kuunoo nama tokko jira silaa haasa'uuni baay'ee dhumuun taatu guyyaa har'a obbo Maammoo Gadaa yaamee jira bakka kanatti naa haa dhufanii yoo Maammoon hin jiraatin namni eegana argitanii barsiisota baay'ee qabna hojjettoota baay'ee qabna hayyoota baay'ee qabna sheehajilleen dhufanii as keessa jiran natti fakkaate kanaaf eegana argitanii isaan illeen haasawa gabaabaa dhiyana namaa ta'u akka eeganaa nu dabarsan isaan isinii affeeraa maal jettan kunoo eegana argitanii asitti asaa dhufanii
asitti asaa dhufanii as deemaa eegan argitanii dhageessanii. Kanaaf rakkoo mana rabbi nurraa haa kaasu. Rabbi nurraa haa kaasu. Sheekh Mahmud illeen dura taan eegan amara maree magaalaa kanaa as keessa jiranii nuti eegan haa dhufanii jedhanii asii kuunoo gabaasni nagaye rakkoo mana rabbi nurraa haa deemu. Obbo Darajee Beegii fa'illee natti fakkaata reefu yaawwaan dhaye se'a namni baay'eetu jira as bayaati jecha gabaabaa eegan argitanii biyyaana namaa ta'u akka nu dubbattan eegan argitanii isinirraa feenaa jedhan. Hajjiin achi jedhani maayikiraafooniin hin jiru dhugamoodhaadha. Isa manarraa godhaa haasawa siba keessatti quufeenaan jedhanii narraa jaalattammoo hin jaalatan. Haadha namaarree eeganarraa quufanii hin jedhan. Bilookeetta amma waa isin gaafadha. Sheekh Abdallaan eewwaa. Sheekh Abdallaan kunoo dhufanii nu bira jiranii aga eegana isaanitti isin dabarsa. Ispeeshaalistii kiisii mafattashaati kuma dhibbaan miiliyeenan akka nuu kennitan isinirraa gaafanna gara isaanii isin dabarsaa galatooma. Wasalaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam sagaleen isaanii guddaadha. Sagaleen biyya dhagayamti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni keenya warri amantaa waliin qabnuu fi warri biyyaa fi amantaa walitti qabnuu fi warri lafa tanallee waliin jirru nuti keenya galtanii mootu nama keenya ka hidhamellee rabbi nu baasee dhugaa keenya ka hidhamte rabbi hidhaa haa baasu namni jettan harka ol baasaa. Gaddeebisa isinii galaami. Yeroo baay'ee akka nama keenyatitti akka sabaatitti akka amantaatitti nama keenya hidhaa ni baafna dhugaa keenya haqa yoonaa hidhaa baasuu hin dandeenye. Allahu Akbar. Nama dhugaa keenya hidhaa baasu rabbi nu haa taasisu. Amiin. Yoo dhugaan namaa yoo gartaniin mootu hidhaa baate homaa gartaniin mootu annimi. Namni tokko hayyuu beekamaa, hayyuu jabaa, hayyuu jaalatamaa kara amantiitilleen Sheekh Bakrii Saaqaloo gaafa kanaan dura ati diddee gartee waan sabaa kana waan amantii kanallee didde jedhaniini irras fidan mana hidhaa fidan. Isee sana Ile Sillaasee jira fidanii jennaaniin namni gartaniin mootuu kun hayyuu guddaadha. Maali gartaniin mootuu jedhanii gaafii wayii gaafatan. Ima callisan. Maali gartee wanni akkana si godhe maali jennaan ima callisan. Lakki afaan Oromoo hin afaan Amaariffaan beeynemee namni hiikuuf jira jennaan. Waan jedhan Sheekh Bakrii Saaqaloo ani gartaniin mootuu hin dubbadhu dubbii takka qofa dubbadhaa jedhan. Maali jennaan? Lafti irra jirru tuni teenna. Nama hayyuu jaba booyitti haadhiif haala malee miira keessallee walseensisuu haadhiifi yoo waa sadi boone qofa asirraa gal yoo kaayyoo Abdul Jabbaar irratti du'e kana bakkaan jenne tokkummaadhaan wanni nu dhabne tokko hin jiru. Wanni waan kana muruu nu godhe maa inni jara keenya. Yoo waan Abdul Jabbaar irratti du'e kana bakkaan jenne diini Abdul Jabbaar lafatti nafu. Lammaffaa yoo biyyoota akka agartee hin diigamnetti ka ijaarru taate dhiiga nama du'ee lafa jiruu fi ka ganaa du'e dullee yoo azalaan du'e malee amma booda akka xiyyitiin hin duunetti biyya tana ijaaruu qaba. Kana goone moo kanan goone? Sadaffaa ijoolleen Abdul Jabbaar yatiimaa mana kiraa keessa jiru. Mana dhiira isaaf ta'uu fi mana fira isaaf ta'ullee keessa yoo jiran
من أجرتني كلا جاسج من عبد الجبار تقرب إن نمني جت في الرجديتاي سرين هذا في الرجديتاي جديتاي أبو مرة جديتاي كيف بينا يوجد إن شاء الله كيف بينا جرتني كذا أيون جبار بدل في الرجديتاي ميرا كيسلة ورينجلش وأكيد الله ينقول والتسكت سينما له وأكيد الله ينقول أما وانجرن نمني تقوى مكانا دهنا جدي صاحبا كن اللي جال اللي كن اللي من عبد الجبار تبتو قمنا من عبد الجبار من أرمو مركز سادو يجي دري قرطني موتو وانسني أنا أنجل قبا جدي مكانا دهنا قرشي كما دبتو كجي الله أنما كنا نما سجريو إكارجن نميلة تقول جولة تناني بي وان برام بربات مي عبد الجبار جالتون مي هاكرت خرا يتيمة هاكفل خرا برات كفلوا وان برا الرجلتني موتو أنا اللي فودا مكاتي يلنا دهنا جبه مكالي سرا يتيمة غرغارة يتيمة نتو غرغارة نمني لما فانسوني أنا نمني جدو إنني نما دنيا مرتك عبد الجبار تسيه جت الدنيا روحي ولي تسيلا نمني أنا جد كوما دبان كوما جنتمان كوما كوداني هر كوما بيجا والقبضني سمبرس سمالي وان برانتلي رتي ولي قال مورا ولي قال يا ركين الله ولي قال ولي قال لي مارة يتيمة غرغر أنا وكافل يتيمي كهاتين أنا نمني يتيمة غرغر يكبو بكنات رسول ربي جري إنه قرتني بيسين أنا قرتني موتو كما كدانين كما جنين أنا الرافودا نمني جدو إنني نمني هركا مرقا والباب تكاولا دنيا مرتسين جمرا كايلا قرتني موتو مرقا ربي نوها شنو نمني جد آمين ربي نوها آمين كن الله هنبا أنا لتجاني ترشي كما توكو يتيم القرطري موتو سري هذا تجرين إيشي إيشان رفا إلى وان جرون ملأ بريس كأنن كايلا وبريس كأنن أرشي كما كن أما وانجل وقيسان واللبني والقرني نمني توقو تا إيشي إيشان رفا إلى وانجل ملأ بريس كأنن كايلا وبريس كأنن أرشي كما كن أما وانجل وقيسان واللبني والقرني نمني توقو تا انت الدمي هذا قوم قامل هذا قوم من دبرة دكنا باية نورة دبرة كون الليل دبرة سينا هاتاو كناف لبورا بياركاتا بوجده واني أنقوله واني أنصدر أساتون إيشتى بوري يوسف بولا وكله في أول بيجتا لبوري يوسف إن باتا تشيله دوبا توجتا كابجا كناف أكيدوتان أيوة تبايا في الدنيا رابطة أيوة تبايا سر رابطة نبي يوم وجهكم كنا موما وجهكم كسبوما وجهكم كنا سيدنا أرجتني نام اللون بلوكيتا في بشان اللون وفي داتنا ما يدو كنا أن اللون الرأيوتو أوفيدا شاكين كابو إن شاكينا يوزو دوغاف دوي دوباتين فوسات كناف أبو عبد الجبار نجيسون حواسا ورمو أجيسو حواسا دوغاني ساقالي حواسا دبين فوبات إن تالي قلالي كاركتي أفعل لغاما بي هنا جرى متان كينا هنا ميلي كينا هنا
kalee yoo dhiiga dhangalaafne yoo lafee itti cabne bakka tana asiin geenyu hawaasa keenya obboleewwan teennan nu dura eeganaa jira yoo jennu yoo har'a itti akka itti bu'aa keennaa awwaalan nu dhabnu ajjeesuun sin dhibin Abdul Jabbaarin awwaalatuu hin dandeenye gaaf durallee obboleessa keenya haa caalu awwaalata dadhabne kanaaf Jawahar Baqqalaan faan hidhamtoonni siyaasa Oromoo warri eeganaa dhugaa hidhaman silaa asitti argamutu irra ture galanni keenya akkanan turre galanni keenya rakkoo kana rabbi nurraa haa kaasu rakkoo kana rabbi nurraa haa kaasu dhugaa awwaalamte abbaan dhugaa rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu kanaaf walquba haa qabaannu qaaman qalbiin humnaan amma obboleessi keenya nu mara eeganaa yatiima godhe yatiima jechaan ijoollee abbaan qabne ka ufii uf tajaajiluun gahin jecha yatiimummaan nurraa du'e qaama gurbaa kana ajjeese rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu waan dhugaa eeganaa hawaasa kanaa nama kanaa rabbi haa baasu rabbi haa baasu kanaaf tasgabbaayaa namni amma obbo Maammoo Gadaa asirani namni tokko hawaasa keenya wajjin jirurraa as bayanii asitti haasawa haa godhani haasawa barbaanna lubbuu godha keessan hin dheessina nama amma lubbuu nutti fuudhe rabbuu lubbuu itti fuudhaa jira inshallah mindaan nama gaarii maleen taane jira mindaan nama badallee akkasuma jedhu nama nu balleesse rabbi haa balleessu nama biyya balleesse rabbi haa balleessu namni dhiiga qulqulluu jiise dhiiga isaa rabbi haa jiisu dhiiga isaa rabbi haa jiisu nama eegana argitanii dhiiga ilmaan dhugaatiin haqaatiin eeganaa deebi'ee nu nyaate rabbi isa haa dhawu rabbi isa haa dhawu kanaaf akkuma kuunoo nama tokko jira silaa haasa'uuni baay'ee dhumuun taatu guyyaa har'a obbo Maammoo Gadaa yaamee jira bakka kanatti naa haa dhufanii yoo Maammoon hin jiraatin namni eegana argitanii barsiisota baay'ee qabna hojjettoota baay'ee qabna hayyoota baay'ee qabna sheehajilleen dhufanii as keessa jiran natti fakkaate kanaaf eegana argitanii isaanilleen haasawa gabaabaa dhiyana namaa ta'u akka eeganaa nuu dabarsan isaan isinii affeeraa maal jettan kunoo eegana argitanii asitti asaa dhufanii as deemaa eegana argitanii dhageessanii kanaaf rakkoo mana rabbi nurraa haa kaasu Sheekh Mahmud illeen durataan eeganaa mana maree magaalaa kanaa as keessa jiranii nuti eegana haa dhufanii jedhanii asii kunoo gabaasni nagaye rakkoo mana rabbi nurraa haa deemu obbo Darajee Beegii faan illeen natti fakkaata reefu jaawwaan dhayese'a namni baay'eetu jira as bayaati jecha gabaabaa eegana argitanii biyyaana namaa ta'u akka nu dubbattan eegana argitanii isinirraa feenaa jedhan hajjiin akki jedhani maayikiraafooniin hin jiru dhugamoodhana isa manarraa godhaa haasawa sima keessatti quufeenaan jedhanii narraa jaalattammoo hin jaalatan haadha namaaree eeganarraa quufanii hin jedhan bilooteetta amma waa isin gaafadha Sheekh Abdallaan eewwaa Sheekh Abdallaan kunoo dhufanii nu bira jiranii aga eegana isaanitti isin dabarsa ispeeshaalistii kiisii mafattashaati kuma dhibbaan miiliyeenan akka nuu kennitan isinirraa gaafanna gara isaanii isin dabarsaa galatooma wasalaamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله الله sagaleen isaanii guddaadha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. warri amantaa waliin qabnuu fi warri biyyaa fi amantaa walitti qabnuu fi warri lafa tanallee waliin jirru nuutii keenna gartanii mootu nama keenna ka hidhamellee rabbi nu baasee dhugaa keenna ta hidhamte rabbi hidhaa haa baasu namni jettan harka ol baasaa gaddeebisa isinii galaami yeroo baay'ee akka nama keennatitti akka sabaatitti akka amantaatitti nama keenna hidhaa ni baafna dhugaa keenna haqa yoona hidhaa baasuu hin dandeenye. Allahu Akbar. Nama dhugaa keenna hidhaa baasu rabbi nu haa taasisu. Amiin. Yoo dhugaan namaa yoo gartaniin mootu hidhaa baate homaa gartaniin mootu wanni miti. Namni tokko hayyuu beekamaa, hayyuu jabaa, hayyuu jaalatamaa karaa amantiitilleen Sheekh Bakrii Saaqaloo gaafa kanaan dura ati didde gartee waan sabaa kana waan amantii kanallee didde jedhaniini irras fidan mana hidhaa fidan isee sana ile sillaasee jira fidanii jennaaniin namni gartaniin mootuun kun hayyuu guddaadha maali gartaniin mootuu jedhanii gaafii wayii gaafatan ima callisan maali gartee wanni akkana si godhe maali jennaan ima callisan lakki afaan oromoo hin afaan amaariffaan beeynemee namni hiikuuf jira jennaan waan jedhan Sheekh Bakrii Saaqaloo ani gartaniin mootuu hin dubbadhu dubbii takka qofa dubbadhaa jedhan maali jennaan lafti irra jirru tuni teenna nama hayyuu jaba booyitii haadhiif haala malee miira keessallee waseensisuu haadhiifi yoo waa sadi boone qofa asirraa gal yoo kaayyoo Abdul Jabbaar irratti du'e kana bakkaan jenne tokkummaadhaan wanni nu dhabne tokko hin jiru wanni waan kana muruu nu godhe maa inni jara keessa yoo waan Abdul Jabbaar irratti du'e kana bakkaan jenne dhiibi Abdul Jabbaar lafatti nafu lammaffaa yoo biyyoottan akka agartee hin diigamnetti ka ijaarru taat dhiiga nama du'ee lafa jiruu fi ka ganaa du'e dullee yoo azalaan du'e malee amma booda akka xiyyitiin hin duunet biyya tana ijaaruu qaba. Kana goone moo kanan goone? Sadaffaa ijoolleen Abdul Jabbaar yatiimaa mana kiraa keessa jiru. Mana dhiira isaaf ta'uu fi mana fira isaaf ta'ullee keessa yoo jiran mana gartanii kiraa keessa jiru mana Abdul Jabbaaritti har'a binna namni jettu ofirra gadi taa'i surreen haa badu ofirra gadi taa'i gadi taa'a ummata gadi taa'a isa binna yoo jiru isa binna jettanii kakabattan ta'a ofirra gadi taa'a hayyuun jabaan beekallee ofirra gadi taa'i miira keessallee waliin galchu waan birallee hin goonu wal tasgabbeessina malee waan birallee hin goonu amma waan jedhan namni tokko maqaanan dhahinaa jedhee saahiba kennallee jaalallee kennallee mana Abdul Jabbaaritti bituu qabna mana Abdul Jabbaartu mana Oromoo mara keessaa du'e jedhe dirrii gartaniin mootuu waan sanii anaan jalqabaa jedhee maqaanan dhahinaa qarshii 100 jedhe annama akkanaa nama sagal yoo itti arganne miliyoona tokkoon ijoollee tanaan ibiti waan biraan barbaachi mee Abdul Jabbaariin jaalatuun mee haa gartee karaa yatiimatiin haa kafalu karaa biraatiin kafalu waan biraa arra gartanii mootu anarrallee fuudha maqaa kiyyallee nan dhahinaa jettee maqallee sidha yatiima gargaarraa yatiimanatu gargaaraa namni lammaffaan suni ana namni jedhu eenyunni nama duniyaan marti akka Abdul Jabbaaritti sihi jettee addunyaan ofii walitti silaa namni ana jedhu ka 100, 50, 10, harkuma bichaa ol qabdan isin barreessuu malee waan biraan dalayu irratti walii galla moora waliin gallu jara keessa walii galla waliin gallu walii gallami maarree yatiima gargaarra ana wakaafilu yatiimi ka haatayni anaaf
namni yatiima gargaare akka quba kanaatti rasuulli rabbii jedhe inni agartanii miisin ana agartanii mootuu kuma kudhaniin kuma shaniin anarraa fuudhaa namni jedhu eenyunni namni harka mirgaa ol baaftu ka awwala duniyaan marti siin jammaramtu kaila agartanii mootuu mirga rabbi nuu haa kennu namni jedhu muraada rabbi nuu haa baatu kunillee hamba aanoleetti jedhanii qarshii kuma tokko yatiimas gargarii mootuu sanii haa taatu jedhee eeshi Eesaan dhufa? ila waan jedhoon mallee obboleessi kennan kayila obboleessi kenna qarshii kuma amma waan jedhu haga isaan ol dhufanii ol koranii namni tokko